والله رسول جلتن إنك جبتن والله إنك جبتن اسم رسول جلتن إنك جبتن اسم فدامة الرسول إنك جبتن اسم وان فدان إفين ججون أمني أما كوني أمة رسول قواجة إنك دوتي تمرتين فمسانا فكاتا إيفا مناغوناتي هنگا جارتي إفين نمبر جارتي تيسان اسم برافو لاني وان فدان أوغدان ولانتم من سيراها كبجم ججوف ديمتاني بر قاف رسول صلى الله عليه وسلم الرب سمي إبلو تيجت والله واتذ يرقارنتي قاف جارتي تي منافورني وان فدان تدلغان ولانتم من سيراتي جتاتين ديوسا يجون دمو إساكان ديوسا يجون إساكان أغرتي كالرسول الدعاء اتمرتي سنسون إساكان قواه جتشو كجنة سين سون إساكان نما رسول الرب سيف أبسنا دام تاتي إيساتي أبسا وليدام مناهم إن صدات نجتو إن صداتني ما رقاو لتنمني إن صداتني أقول أن نجتني ندين نجتني المانتينا أم نجتني ما رقاو لتنمني ما إيساتي أبسا وليدام إيسا برجر حديث سأرناهي ميمي بك رسولي صحابة كيس أتباع تابع كيس نمو ويت رسولي الرب سمي إساب تولريت قد أرناهي الرب سيبر قرصان رسونا ما ديبي إبريدا أكا سيران على رفتتي سيران على سيكيس سميسا mana mootummaa keessata akkana jedhabar nama akkanaati namni sin obsan alabdan nama akkanaatiif rabbi irraa kafala rabbiin yoom irraa kafaluu dadhabe duraan akka kiyyaa fi akka keetii ballaa kana keessatti ilaaluufi malee yoom wayita san kopkeessa qabuu dadhabe waan anaa fi ati dalagnu laaluufi yoom tumsuufi dadhabe rasuula sallallahu alaihi wasallam waan anaa fi sihiin dhaloota kanarra jiru akka jiru laaluuf ammallee xiqqeenna keenya kijiba keenya nutti raguufi rabbiin warroota nishiidaa baasan kijiba isaanii rabbiin itti raguufi akka isaan kijibaadhaaf uffaa ta'an akka isaan birriin naggadatu jiran akka jaalalli rasuula misqaala darraa onnee isaanii keessa hin jirre tana rabbi ragaa bahuufi malee yoom dadhabe rabbiin yoom rasuulaa tumsuu dadhabe dadhabne yoom kokkee isa qabuu dadhabe rabbiin dadhabne lakinnahu waan nu keessatti rabbiin beek musiibaa wahii wayita fidu nu keessatti fattanuufi ka akka kiyyaa fi keetii kana maal dalaynaa keessatti nu fattanuufi yaa konfidenti fuulii dubbadhaan hidhaan bakka sadii qoodamti wannummaan hidhaa jedhamtu tokkoffaa adabbiidha nam akkuma nama kamittuu mana hidhaa kaseetu lammaffaa akka qaamni biraa sin dhugine akka qaamni biraa dhiibbaa sirratti hin geenne to'annaa yookiin immoo eegumsa mootummaan of jala deebisee si godhuudha waan wahiitiif si ergata waan san hin goota achi booda mootummaan hidhame jedha uummatatti hima ufii eegasi akka namni biraa dhiibbaa takka sirratti hin geessine ufii isaatii koolee jala isi kaa'ata sadaffaan galateeffannaadha Itoophiyaa keessatti hidhamee paaspoortii wanni marti dhufee fi uummata meeqa Ameerikaa keessa jiraata kanallee beeynu nuti himanne olaantummaan seeraa kabajamu olaantummaan seeraa hidhame xaxxa bakka eessa gahee murtiin isaa eessa fan eessa jira namni kun hidhameera bakka kana mana hidhaa kana hin jiru maali isin irribaan kaatanii taa nuyi rasuulaaf hin birmatina niiti matee santamanaatiif waan sodaadhe wallaahi billaahi an sodaadhe dhiira baranamu an sodaadhe wallaahi takka ganaa niitii isin jala jaartii isin jala gadi fuudhanii jechuu waan fedhanitti dalaganii eegasii dhayxanii mana hidhaa olaantummaan seeraa naa haa kabajamu jechuuf teettan isin kanatu gayyaa'utu jira harka furmaanni isaa gatii isaa kaffaluufidha bakka inni jiru dhaqanii yaa nuti gumaa maqaa ergamaa kenna wallaahi hin baafanna yoo nu baasuu baanne ummata muslimaan isin beekuu qabdan yoo nu baasuu baanne wallaahi gumaa maqaa rasuulaa sareen hin baafti booketu baasa rabbiin abbaa fedheen baasuu danda'a birmadhuuf hin birmatiniif I don't care about that hin kijibda garuu ati rasuula jaallattu wallaahi rasuula jaallattan hin kijibdan wallaahi hin kijibdan isin rasuula jaallattan hin kijibdan isin fidaamiti rasuulaaf hin kijibdan isin yeroo akkanaa kana keessa dhalachuu mannaa dhalachuu dhabutu wayya bara akkanaa kana keessa dhalachuu mannaa dhalachuu dhabu wayya osoo jiraachuu baadhee
لبونتي يا بياتنا إيجو باتي الرب سمو رسولاتي متي بكنا نكواني كيسكية الرب سمو رسولاتي متي على سيتويشن أمني محمد صلى الله عليه وسلم برجلته نأجايبا حالة أمني محمد صلى الله عليه وسلم الرجلة نأجايبا Jarana keni abdi jechuudha. Firoomsa jechuudha. Amantiin tantee waa hundaa ol sararaati kabachiifte waan ta'eef beentee sariidha. Kabajaan beektu kiristaana musliimni jaarraa iddoo wajjin ture. Beenteen amantii ta'e tokko jirti. Nu amantii ta'e irratti ijoollee musliima sarara diimaadha iddoo ittiin kennina. Sirriitti ittiin gomoo qabdee Aman. Haala kanaan haasofte nama sin arrabsin amantii protestaantii walitti qabdeen arrabsin ani peenteedhaan arrabsin akkas jettee mirga siin kennamu. Kiristaana musliimni jaarraa meeqa wajjin turte beenteen haala guyyaa keessa dhuftee amantii musliimaa biraa oli maaliidhaaf kun amantii ta'e jechuun waa hundaa oli kabajan beektu jechuun waan kabajan beekne ofii qaban. Yaada barbaanna namni hin jeeqinaa isin yaada barbaachisaa itti kafaaloo. Naamusa yaadaan itti deemna. Badii inni dalagaa irratti seeraan badii isaa seeratti dhiyeessina. Wanni dirqamaan ta'u hin jiru. Masii dubbatu. Amma sinitti himu miti anillee haasa'een beeku waa'ee amantii kana keessa seenee haasa'een beeku. Amantiin kamuu amantiin keetu qame taanaan duubatti hin jedhin jedha. Amantii musliimaa qofa miti baay'ee waan firoomsaan haasa'e hundi isaa naa ta'ee jira. Waan firoomsaa arrabsitan san anas deebisaa naa arrabsitan. Ni galeentiin kanaafi kanaan hin dhaabu barbaada. Nama jireenyi itti hadhaa'ee nama ofiifuu of lubbuusaa baasuuf ta'e akka waan kiristaana hunda bakka bu'eetti akka waan inni nama guddaa jabaa tokko ta'etti haala kanaan itti adeemuun sheem anaaf salphina anaaf qaaniidha. Sigalee namni kamuu waggaa meeqa keessa yeroo waliin jiraanne namni nagaa qabu namni sammuu sirriitiin ture amantii kamuu arrabsees hin beeku. Kun eenyus bakka hin bu'u kun ajandaas ta'uu hin qabu. So waan firoomsaan dubbatan hundinuu naa ta'ee jira. Garuu warreen sababa kanaan fandii argatan jiran ijoollee biyya arabaarraa birrii nyaatan baay'eetu jira. Amantii akka nama jaalatanii wanti amantiin ajaju kumaatama warri hin hojjetne jechaadha. Warri waan haraama jedhame godhan hundi isaanii gaafa bakka waan ajandaa akkanaa dhufe aandanyaa tokkoffaa ta'u. Waan amantiin ajaju waan amantii sana jalatti silaa ittiin buluu qaban waan amantiin godhe jedhu warri hin goone marti tokkoffaa ba'an. Isaaniif karra banaa jirra jecha. So atas gabboo beekumsaan itti adeemu. Kaffaaloon nama of gate nama jireenya dhabe nama waa hunda dhabe yoo uummata walitti hin buusin yoo waan kana dhimma hin godhatin maal fayyada? Firoomsaan jedhee jira. Yeroo meeqa ana jalatti dhufanii jechaadha. Yesuus Kiristoos hin dhalchus hin dhalatus. Ati akkasidha. Karaan sirrii kana naan jedha. Ani karaan sirrii naa ta'a jedhee karaa kiyya irratti hin jiraachuu qaba. Kanama arrabsanuu jalqaba irratti eenyu akka ta'e ofii keessanii beekaa. Ni galee isaa so amantiin qabu baay'ee gabbaa. Eenyutu nama arrabsee dhaartaan maati? Beekumsa maal jettee? Eenyutu nama arrabsee? Qoy awwalii taraa sii kenna isii yaada isii bayaa jirti. Guddii siirra odoo hin fagaatini ila ammuma tanaati maal jettee eenyutu nama arrabsaa musliima jechuu barbaaddeeti. Miti akka musliima xaqlii dubbattee chaammaati. Duratti namti nuu kaffaaloon Rasuula sallallahu alaihi wasallam yoo arrabsu kaffaaloon miti guddaa'in kenna politika miti guddaa'in kenna standardiin kenna Rasuula sallallahu alaihi wasallam abbaan barbaade haa dubbatu daa'imni illee dubbate standardi achi this is not politics for us achirraan kaanu nu amantiin kamuu sitti me boleessa dhageessee jirta miti amma amma sanattan wato assalamu alaikum amantiin kamuu Waalaikum assalam. amantiin kamuu asirratti ila masi wanta akkatti ani asitti kanaaf ana dhufanii na arrabsuun sin jedha bar na arrabsu ebalu na arrabse na fannisaa na ajjeesa akkas ta'e jedhee hin beeku maaliif sadarkaa kiyyaan eenyutu naan jedhe nama akkamiitu naan jedhe jedheen ofii kiyya tasgabbaahee tajjuu yaa asbiratti si binti Rasuula sallallahu alaihi wasallam arrabsanii Rasuula arrabse namichi standard amma bee bakki wanni haasayaa jirru achirraa haasayaa jirra. waan firoomsaan jedhan Amma dhageessu barbaade haa ta'u karraataa nu bar ebaluu namticha arrabse xiqqaa namticha arrabse guddaa jalatti miti kabajaan Rasuulaa akka shallagamu. ayyee bakka mee dhageeffadhaa jedhama yaada tartiibaa walii kennina asirratti wanta akkatti
masiilleen Abu Musab illee nama guddaa nu keessa jira masiillee nama guddaadha waan tokko politika wal qabsiisu waan hin qabne jira masii waan isin dubbatteerti amantiin kamuu amantii namaa kan rabsu namni ayyamuun jiru amantii keessatti isa kana irratti waan takkatti ani amma kaasu barbaadu jira kaafiyaaloo jechuun ummata muslimaa biraa iddoo guddaa qaba bakka guddaallee kenninee fi sababa qabsoo oromootiin deeggarsa barbaachisullee godhaafi turre garuu wanti inni kaleessa barreessee fi inni jedhe dhiifama wanni godhamuuf takkallee hin jiru jedhee akka nama mataa kiyyaatitti murteessa wanti isa godhuu qaba maali fakkeenyaaf namni kuni nama haraqeedha nama sadarkaa akkasiitti bakka kennuu qabuufi miti laa nama sadarkaa barbaachisurra taa'u nama miidiyaarra taa'ee galgala ganama waan silaa barbaachisu hunda dubbatudha nama akkana kanarratti olaantummaan seeraan kabajamne seerri haa jiraatu jedhanii seerummaan mootummaa gaafatan sun kami politika maafuyyuu kunuu aangoo ana qabachuu qaba jedhee warra wal ajjeefuyyuu olaantummaa seeraa jettanii gaafattan warruma aangoon kaan qawween ajjeesaa kaan ajjeesee aangoo qabadda jedhuyyuu seerri kabajamuu qaba jettanii kaan qeeytan kana gagabbayee amantii qulqulluu warra amantii keessa hin jirre ergamaa rabbii arrabsu bifa kamiini olaantummaa seeraan kabajamuu qabu namni kun ammoo akkamitti nama kana bakka guddaa kennitan jettanii kaa'uun keessan sirrii ta'ee natti mul'atu sababiin isaa namni kuni balleessaa jira mee fixadhaa qoy namni kuni balleessaa guddaa balleesse kanaafuu falli jiru tokko seeratti dhiyaachuudha qaba barachuudha qaba darsiin barbaachisu kennamuufiidha qaba nama akka isaa kumaatamatu qophaa'ee jira amantii muslimaa fi ergamaa rabbii arrabsuudhaaf nuti oromummaan amantii muslimaa nabii rabbii arrabsaani oromoodha jedhu hin jiru nabiratti hin dalaguan ummanni muslimaa hundi kana beekuudha qaba nuti kafiyaaloo na ajjeefamu hin jennu garuu seeratti dhiyaachuudha qaba biyya seera qabdu yoo ta'e olaantummaa seeraa kabajee badii dalageef manni murtii dhaabbatee firdi beetii mana murtii dhaabbatee murteen itti kennamuudha qaba namni dhaqee isan tuide ufii isaatii lafaa ka'ee amantii tuqe ufii isaatii lafaa ka'ee ummata muslimaa guutuu arrabse lubbuu isaatiifillee yoo rakkoon irra ga'ee itti gaafatamaan isa mataa isaatii jechuudha namni isa tuqe takkallee hin jiru lakki kun ammoo oromummaa irratti rakkoo qabaa yoo jettan jalqabuma wanni dalagamaa jiruyyuu waa'ee oromummaa osoo hin taane amantii muslimaa irratti waan dubbatameef nama kana sappoortii godhuun hin barbaachisu balleessee waan jiru manni murtii murteessu olaantummaan seeraa jala oolee hidhamuu qaba seeratti dhiyaachuu qaba warra isa duuba jiru ka amantii arrabsuuf qophaa'e ka lakkoofsi isaan beekamne hundaaf barumsa ta'uu qaba jedhee murteessa akka nama tokkootitti jaalalli oromummaaf walii qabnu amantii keessa galuun qabu lakki nama kana bakka hin kennina namni waan agas ga'u dubbate wallaaluun marraa ka'ee wallaalaan amantii namaan arrabsu tokkoffa nabii rabbii diqqeessuun isaa wallaaleetii miti kanaafuu ustaazaa carraa kenna abu mu'aaz illee as keessa jiranii nama gugurdaadha isin hunduu jiran kaafiyaaloon seera dhiyaachuu ka qabu warra isa duuba jiru ka amantii arrabsuuf qophaa'e saniif barumsa ta'uudha qaba baratee baya mana seeraa galuun bar sirreessaadha waggaa takka ta'ee baatii lama ta'ee baatii sadi ta'ee san mana murtiitti itti murteessa an akka nama tokkootitti olaantummaan seeraa kabajamuudha qaba haga isa dhumaatitti majlisni Itoophiyaa hordofee nama kana seera dhiyeessuu qaba yoo san ta'uu baate namnummaan amantii qabuyyuu muslima qabu hin jedhu hin jiru jedhee fudhadha Itoophiyaa keessa muslimummaan maqaati. Laal Ahmad ustaaza tarraa kennina mee qoy malka dhiifama wajjinnee ustaaz nyaatu jechuun firoomsaa waan jedhe sila biisi ka firoomsaa irra ilaalcha isaa dubbateera. Ustaazni isaa dubbate ilaalcha firoomsaa yaada firoomsaan dhoorgu firoomsaan akka ilma muslimaa tokkootitti waan silaa isarra eeggamu nabii rabbii maqaa isaa dha'uu fi jecha badaa gaafatu akka shari'aatitti wanni jedhamuun beeka sila firoomsaan akka ilma muslimaa tokko sila gahee isaa baachuu qaba ture. No, kanaafuu waa'ee firoomsaa haasa'urra waan ustaazaa kennu. Ahmad waa'ee dhuunfaa kiyyaadhiisa an abbaan fedhe nama arrabse abbaan fedhe arrabni firoomsaa uma takkaan godhu arrabni illee bu'aan qabu firoomsaan garuu amantii isaatii fi ofii mataa isaatii qabrii isaatiif dhaabbachuudha qaba. Akkas dhuga acaka silaal Ahmad namni yaada isaa akka barbaadetti haa dubbatu wanni kun waan wal sodaachisanii miti waan wal arrabsanii miti miidiyaadha. TikTokii namni naan banne si namni siif hin banne namu yaada isaa bilisaan dirreen kun dirree dimokiraasii sigalee namu waa yaada isaa dubbate waan itti mul'atu ani kaffaaloon amantaa arrabsuu qabaa namni biraallee dhufee amantaa arrabsuu jedhaa hin jiru ammoo wanni an jedhaa jiru sigalee amaree fi dubbadeera irra hin deebu duramee carraa anuu fi kiyyaaf miira kiyya qofa ibsachuu osoo hin taane carraa isaaniif kennee namoota na dura jiraniif. Mee ustaazaa carraa kennina isaan haa dubbatanii nama guddaadhaa carraa kennina. Wanni kun waan marii sirrii barbaachisa malee ustaaz Abu Mu'aaz dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abtaabii godhaatinis nama baay'eedhaaf sheer godha. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga Ramadaana keessan hundi keessan duraan dursee
سامونا سربي نجارن بلسيني جرنا فلا بربان جنة فمافو والفال لا تاني حقيقة يقولوا مسلماتو يسينو واني رادو بچو جرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تيتينيا وانم فاتي بزنس امي نغدا ميتي واي بيجاتي ميتي امنتي چون وان جرين الدنيا تناس جراتي برولت ملكويتون بيلافا ديفته ديمتا قبين ماتي ديفته ديمتا واني نتيرتي غرتي رفو ليفني نمنو مراتا توس فياتو سيرا جرا سيرا منتيتي جرا سيرا بيجا جرا غرتي سيرا فيرا بيجا قبدي عاده قبدي بيكا اسد دفني اما واتو چنينه جولي امنتي براتين ولي بومل نمرت امنتي نما تقومل نوتي دبچوداف ميرغا امنتي تنيات دبچوداف انا قفا مخامنتي تنكلا وندي كيسنو تخلو تني بيكا نبيجا يو جالته غرتي عردي اسايغو مقا اسايغو دبچون دركما خرا اتين دبتني جرا جچت دبتني سلالدا جولي براتين ولي بومت نوتي مراتا في خبيا قبو سيرت داچو قبا because akka amanti tittisra seerri islaamummaa amanti qabdus hundi keessanni beektan kiristaanummaan seera akkasuma qabdi waaqeffataan seera akkasuma qabdi beeka bulchiinsa gartee amantii isaanii keessan namuutu waliigallee kanaaf nuti maaliif jennaan yoo seerri kan jiraatu ta'e maraataa feete yoo seerri kan gartee dimokiraasii taatus akkuma feete taatus seera olaantummaa jaamusan ONU irratti olaane seerri is applied to every individual biyyee fi namaa fi bineensotaaf illee seeraa jira biyya keessa waliigallee kanaaf maraataa keenyaas mootummaa qabdi warri gartee islaamaa qabna hayyoota qabna gartee kunis kallattiidhaan itti fuulleeffatanii waan akkana nu godhaa miti seera mootummaa jira seera mootummaa dhiyeessan maraataa sooshaal miidiyaa amantii namaa buus abbootii amantii jira itti dhiyeessan gartee ibsa baasu isaaniis is good because kallatti process akkaataa deemtu jira yoo inni kun gartee kan seeratti dhiyaatu ta'e fala arganna nagaa arganna walibbu insinis gartee biyyoota adda addaa sababa amantii kana walibbu wal dhukkee irraa kaasee addunyaa irraa wal fixee beeka amantii jechuun salphoon seena duulli amantii fi amantii yoo dhufe hundi isaatu jireenyaaf hin dojee wal fixa wal barbadeessa wal guba kanaaf yaa oromoo yeroo oromummaa waan wali qabnuu fi waan gamtaan wali qabnu dhuunfaa qabnu jira beeka dhuunfaati yoo waan qabu jira waan hawaasa islaamaati hojii qabu jira waan oromoo hojii qabu jira waan sabaa sablamoota biyyaati hojii qabu jira seera waliin qabna seerri waliin qabnu san kiristaanoo islaamoo osoo hin ta'in hojii isaa raawwachuu qaba gartee kanaaf suuta jedha margatti haanuu kale gartee maal jettanii seeratti dhiyaachuun dirqama isaati funya qurqur yoo mootummaan hin kaleessine karaa lammaffaa fala lammaffaa namni deema beeka maraataan hundi amantii tuqe jara keenya asirraa beekan biraatis kiristaanummaa yoo arrabse akkamiin waliin jiraanna jara keenya akkamiin waliin jiraata namni nama beekadha namni kun kiristaanummaa bakka bu'u individually maatii isaa bakka bu'u isarratti dubbachuu jira Jolen Kristianati dhaggeeffadha hubadha nama amantii teenya Nabi Muhammad addunyaan tun 2.something billion hordoftu beeka nama gartee barabaarii kararra deemu miti anaa miti nama dhuunfaati miti yaa jara keenya social media ran namu mirgaan qaba jedhee waan haasaa mirga qaba ammoo biyya feete jiraatu seeraa jira biyyuma feete yoo jiraatu kanaaf suuta deemaati tartiibatti namu haasaa dura ofumaafuu nutu kararra jirra Nabi Muhammad hordofna atu yaa tura isiit akka feete taatu isa akka feete taatu saniif dubbadha kara gartee yani sagalee itti ta'u seerarti haanuu dhiyaatu seera dhiyaachuu qaba yoo seerri kan didu taate fala gartee option gartee filannoo biraanii qabna nutu waliigallee ajjeechaa dhabamsiisaa godhutti hin jirru nama keenya goobana daacees keenya kanu nyaate kanu arrabsu jirus keenya miti seerri mootummaan biyya jirus keenya jennee miti gartee kutaan Oromiyaa seerri naannoo Oromiyaa itti dhiyeeffamuu qaba jilfamuu qaba kaltee seera isaa malu argisiisu qaba kan kiristaanaas yoo akkas ta'e kan islaamaatiif illee akkasumatti gartee yoo kun akkanatti seeratti kan dhiyaate namni biraa social media irra gabbee amantii namaan tokko beekaadha jiran kunis ni galu qaba walitti bu'insa dhiisaa eesuma qofarra fuulleeffadha amantii keenya tokko jireenya kiyya lubbuutii amantiin oromummaanis dhiiga kan kooti jenneeti waliin deemuu jiraame jiran way kiristaana islaama jennee gartee mirga walabummaa bilisummaa waliin barbaadu jira kanaan isinima jiinis jiina keessa jiru kan ramadaanaati walitti bu'ina amma duruu personaali nama taakkataa wal godhu jira keenya kan ol seenus kafayyaan qabne seddu kayyaanni isaatiillee fudhatamu kan hin fudhatamnelleen gartee waan irraa sa'u jiru Nabi Muhammad jaalatta arrafamuun isaa tuqamuun isaa maqaamaa itti gootanii miti waan maqaati nama maqaa qabu tuqe namni maqaa hin qabne gartee saniif jara keenya dubbii gariitis laadda inshallah kanumaan oofaan isin jaa inshallah taala khayri gartee calaqqisiisa jiruu bareedduu jiraadha yoo kana deemne malee tokkummaa leen hin leelliftu yookaan
baxamneetu akkana jiran osoo fannoon asiin nyaattu osoo kiristaanaaf islaama jennu osoo amantii teenya asiin tuqamtu waliin deemuu hin dandeenyu osoo walloon asiin nyaadhamtu osoo sooshaal miidiyaa irraa wal nyaannu kuni gartee jireenya keenya kana xiqqaa jirra jechuu jira keenya rakkachaa jira rabbiin kaayidhaa jiru sidhaan waa baasu gartee seera jalatti illee rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa godhuun isin jaaf assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ahmad, yeroo asubbannu Ahmad takkatti waan dubbachuu barbaadu yeroo namni waan ati waan isin barbaada yookiin waan ati barbaada dubbatu qofa daqiiqaa dheertuu kennita.